Ashamaa harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota Iftuu Nuuraa Tube akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakka jirtanitti sinaana qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa galata guddaa tokko isiniif galchuu dhufne galata sanitti osoo hin ce'in dura isheedhaan nagaa wal gaafadha isiniin jenna. Nagaa gaafadhu hordoftoota keenya. Ashamaa harka fuunee dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya kabajamtoota fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi koo qilleensarraan isin haa gahu isinin jedha. Egaan akkuma salaamatatti jennee booda qophiin keenya kanarraa galata guddaa ilmaan Oromoo kan dhaga'uudha. Egaan akkuma isin beektan Iftuun duraan YouTube keessatti diraamaa adda addaa nu waliin hojjetaa turte. Haa ta'uti dhiyeenya kana torbee tokko dura YouTube banachuudhaan viidiyoo gara 6 qofa irratti hojjettee jirti. Viidiyoo 6 subscribe kuma 300 olii fi sa'aatii 3,600 ol galmeessitanii jirtanii sa'aatii 300 qofa ta'e waan ta'eef guyyaa 2-3 tun akka guutuu abdii qabna. Egaan galanni nuti isin biraa qabnu baay'ee guddaadha waan ta'eef mee hordoftoota kee kana akkamiin galateeffatta Iftuu? Baay'ee tokko galateeffadha. Galata guddaa na biraa qaban ilmaan Oromoo akkanatti waliin yaaduuf isaanii wal jajjabeessuun isaanii anaa miti jechuudha namoota hedduuf fudhatama yaani waa fakkeenya guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu animma baay'ee galateeffadha onnee kiyyarra. Mee of duratti maal hojjechuu fi barbaadda akkamitti YouTube illee guddiftee Oromoo illee guddisuu dandeessaa maal irratti karoorfatta? Of duratti waa baay'eetu jira. Diraamaa adda addaa waan babbareeda qabannee dhiyaataa jirra. Yaani kaayoon keenya guddaadha akkanumatti jechuudha. Baay'ee tokko waan ilmaan Oromoo gammachiisu, waan aartii Oromoo guddisu, waan ilmaan Oromoo tokko godhu, waan fudhatama qabu, waan ilaalcha irraa barumsa qabu, waan akkasii hedduu qabannee dhufuuf deemna. Kana qofaa miti jechuudha. Yaa akkuma isin jettetti YouTube'nis video 6 qaba. Videoon jaanu diraamaa kokkolfisiisuu, diraamaa bashannansiisuu fi barsiisalleedha. Mootuu diraamichi nama bashannansiisuu qofa osoo hin taane ergaa of keessaa qaba waan ta'eef nama barsiisa. Egaan diraamichi ammallee itti fufa. Akkuma isin beektan ani zabanya yookaan waardiyaadha isin akka madaamitti hojjetti. Kanaaf anaaf isin hojii kana ammas of duratti baay'isnee waan hojjennuuf ammas namoonni subscribe godhii yoo jiraattan haariyaatti subscribe gootanii ilmaan Oromoo kan akkasii kan akkanaa fi namoota hedduu jajjabeessitanii jirtanii ammas akka nu jajjabeessitan abdii qabna. Asirratti immoo yaadota isin koomentii nuuf kennitan hordofnee jirra yeroo hedduu yaadni keessan hunduu kan galatoomaa sirrii jirtanii jabaadhaa jettantu jira. Wantoota tokko kan sirreessa jedhanis waan jiruuf sirreessinee mul'annee jirra. Kanaaf ammallee mootu hanqina jiru waan akkanaa tolchii waan akkanaa irraa deebi'i yoo jettan nuti qophiidha jechuudha. Mee amma yeroo dhiyeenyatti yookaan immoo of duratti kiliippii akka qabattu natti himtee jirta YouTube kiyya irratti hordoftoota keetiif immoo hin himne waan ta'eef of duratti waan qabattee dhufaafii jirtu san odoo hordoftoota keetillee beeksiftee natti tola. Guyyaa san haaree akka ittiin taaneef naa beeksisime. Kiliippii tokko qabadhee dhiyaataadha. Kalammaffaa ammoo gaafa isaan kana waan godhan isaan irratti ilaalee kalammaffas duuban dhufaa jira waan ta'eef qophaa'ana eegaa achirratti illee kalammata hojjettee qabdamoo kana hojjetuuf karoorfata. Kalammaffas shaakalas jira amma hojjechuuf qophoodha sunis. Kanaaf jalaa xumureera jechuudha. Kun immoo xumurtee yeroo booda gadhiisuuf deemu. Kanaafuu na hordofaa na jajjabeessaa ilmaan Oromoo isin malee hin qabu. Waa hundaanuu akka isin abdadhu jechuudha. Abdii guddaa Oromoon abdii guddaa qaba. Guyyaa 3 keessatti yookaan torbee takka keessatti subscribe kuma 3 fiduun keessan waan guddaadha. Maaliif namni tokko kan subscribe nama godhu hojii nama sanii ilaaletti malee akkanumaan waan banataniif bicha miti. Namoonni amata tokkotti subscribe kun hin guunneef hin jira. Maaliif hojiin isaanii madaalawaa ta'uu dhabuu danda'a. Waan nama barsiisuu fi waan nama barsiisu ta'uu dhabuu danda'a. Viidiyoo namaa fe'uu danda'a. Garuu waan keenya feene akkanatti gaafa uummatatti dhiyaanne haala gaariin uummata bira fudhatama qabaanna jenna. Egaan kana waan ta'eef daawwattoonni keenya baga gammaddanii baga gammanne isiniin jenna. Sa'aatiin gaafa guutellee bifa haariyaan qophii kana qopheessinee isinitti deebina. Kana qofaa miti anillee yeroo dhiyeenyatitti subscribe kiyya 80 ga'ee jira. Silvarii yookaan badhaasa fudhachuuf maqaa Oromoo isin moggaafattan wayitiin akka fudhadhu abdii qaba. Kiyyallee description box jala waan isin kaa'uuf subscribe gootanii yoo namni godhin jiraate maatii keenya taatanii Oromoon bifuma kanaa yoo wal guddise namatti tola jechuudha. Koomentii jalatti immoo waan isin nuuf godhuu qabdan mee of duratti diraamaa akkamii isin hojjechuu qabna
diraamaa akkamii barbaadanii yaada keessan barreeffatanii deebii keessan guyyaa biraa akkasanii deebisnuuf yaada keessan gaafii barbaadan as jalatti nu gaafadhaa koomentii jalatti nuti bifa deebitiin isiniif deebisuuf qophiidha jedha. Mee iftuun dhumarratti waan ati hordoftoota keetii dhaamtu yoo jiraate yookaan gorsa ati gontuuf yoo jiraate biraan gahe. Ani gorsoo fi ilmaan Oromoo tokko ta'uun isaanii baay'ee na gammachiisa. Wal cinaa dhaabbachuun isaanii baay'ee na gammachiisa. Anas ammoo komii isaaniif himadhee ture, nama hedduutti ergadhee ture, namni tokkollee namni naaf wanni jedhe hin jiru jedhee ture. Dubbatanii jirani komentii jalatti. Hundaafuu komii kiyyas naa dhagaanii Itoobii kiyyas naa guddisuu isaaniitiif baay'ee galateeffadha. Galata guddaa qabanii baay'ee ijoollee Oromoo baay'ee galateeffadha hedduu tokko. Yaa ilmaan Oromoo akkanatti sin beeyna. Kana booda hojiin itti fufaa isinis nu hordofuu itti fuftanii akka nurraa gammadan abdii isinii qabna. Sa'aatii muraasa tan ammoo viidiyoo muraasa yookaan tokko kanaan guutuu waan dandeenyuuf egaan diraamaa ajaa'ibaatiin walitti dhufna yeroo dhiyeenyatti jechuudha. Diraamaaleen hojjetamaa jira, qopheeffamaa jira waan ta'eef diraamaan keenya itti yaadamee hojjeta malee isuma irribaa kaa'amee dalagamu sanii miti. Maaliif ergaa hawaasa kanaa maal qaba kolfa cinatti kan jedhu irratti dhaabbannee hojjenna waan ta'eef egaan yeroo dhiyootti diraamaa dhalleen nu eegaa isiniin jenna. Kiliippii isiitillee simannaa ajaa'ibaatiin akka simattan abdii isinii qabna. Arreedii Adam Tube isin iftuu Nuuraa Tube lameen keenya subscribe gootanii maatii nuu ta'uu keessanii galatooma. Haaraatti dhuftan nuuf godhaa isiniin jenna. Qophiin har'a qabanne kana fakkaata. Nagayaan nuu tura, jaalalaa fi kabajni isinirraa jiraatu. Amma achirratti gaafii wayii si gaafadha. Ayyee. Diraamaa keessan kan wardiyyaa taatee hojjechiisan. Ayyee. Baay'ee tokko nu gammachiisee, baay'ee tokko nu jaalachiisee, kabbee lammaffaa fakkaattee siin jette. Kabbee fakkaatanaan jedhan. Garuu haalli sun akkamitti dhufuu danda'e? Hojii sanarratti baay'ee hojjette waan ta'eef. Yoo akkuma beekamutti aartii tokko gaafa hojjettu fakkaattee hojjechuudha malee waan nama sanii hojjechuu miti. Istaayilichi waan waardiyaa ta'eef kabbee nama dura waardiyaa ta'e hojjete wal fakkaachuu danda'a. Garuu mootu nuti yaadni hojjenne kan biraatii keessallee kan biraati. Ani gaa ayidoon uummata keenya kana haaluma salphaa ta'e wayitiniin kolfisiisedhee yaadee odoon saalfatin namni akkamitti zaqqii karabaata fakkeessa hidhata fa'a namni naan jedhu jira. Surree haaraa akkamitti murtee jilbatti kana jechuun quufa osoo hin ta'in bakka uummanni keenya yeroo hedduu boo'icha keessa waan tureef mee bifa haakkanaa kanaan haa kolfanii haa gammadanii jedheetiniin of qabee anillee kaamaraataa fakkaadhee osoo nagaya qabu si wajjin dalaguu danda'e atillee mootu osoo hin sodaatin. Akkanumatti baqattummaa kana keessa tettee madaamiin irratti taate hojjettee mee atuuyyuu gaafan zabanyaa ta'es if hojjedhu san garaa si nyaadhu xiqqoo asii hordoftoota keenya. Garaa nan nyaattu maaliif garaa nan nyaanne hojii baay'ee waan dalaguuf deemtuuf kanarratti ammoo diraamichi sun hin dhumanne ganaa itti deema waan ta'eef san caalchisee ganaa si dalagsiisuu jedha. Waan uummanni keenya irraa kolfu ganaa waan baay'ee jira jechuudha of qopheessi jechuuf sin jedhate. Dirqama ani of qopheessaa ani ka baay'izawee wanni sirriitti naaf tole tokkooti yoo hin kolfitu siiriyeesidha. Namoonni nu waraabannu yeroo tokko xiqqoon kolfanii rakkoon akkasii nu mudata yeroo hunda. Namoota nuti hin kolfinu namoonni nu waraabannu duuba dhaabbatanii moobaayilii akka turgufan kaameraa fa'aa akka turgufan. Maaliif akka ta'e beeku bakka miira kolfa qabachuu dhabu injijjiirra isan fooyyessina of duratti namoota nu duuba dhaabbatanii kolfaniif jechuudha. Nuti garuu kolfarratti hanga ammaa namni komiin nurratti ka'ee hin jiru. Ammas ni dalayna ganaa kana qofaa miti diraaman mana madaamis hin dhumne diraaman kabbee fakkaate jettanillee hin jira. Qophii kan walitti fufaa mootu kan alatti hojjetamu iddoo adda addaatti kan hojjechuuf deemnu yeroo boodatti hundaa hin dhiyeessine jechuudha. Ati asirratti mee ammallee diraamaa kanarratti bifa kutaa akkamma fakkeenyaaf buloo maraataa fakkaannee hojjennu kanatti ka of duratti kutaa deemu kanaan hojjennee itti fufna moo diraamaa Oromoo nama kolfisiisu qofa hojjennettee kan hojjette akka dhuunfaa keenyaatti. Akka dhuunfaa keenyaatti diraamaa kutaas ni hojjenna. Gabaabsinee waan hojii kolfaatiif ijoollee keenya gammachiisuuf mataa isaanii boqochiisuuf keessattuu shamarran keenya kan mana madaamii jiran jechuudha. Waan nurraa mukaa'anii fi guyyaa dalagaa oolanii halkan dadhabanii kanaaf yeroo dadhaban sanitti mataa ofii itti boqochiisanii diraamaa addas jira dheeressinee waan gaarii akka fiilmiititti dalaguu danda'uu dandeenya. Sanis qopheessaa jirra waan ta'eef asuma nu hordofaa annaan. Yen bakka kanuma nu jajjabeessuu bicha hin irraanfatina hojii waan kenna isin laayikii gochuun irraanfatina subscribe gochuun irraanfatina koomentii yaada keessan bilisaan akka barbaadanitti
kennachuu hin dandeessa. Maaliif koomentiin faayidaan isaa yookaan si jajjabeessa yookaan si gorsa waan ta'eef akkasitti hundi keenyayyuu adda baafanne isiniin jedha. Wanti si hafe yoo jiraate dhaammachuu hin dandeessa. An qophii kiyya xumuree jira. Keessummaadha iyyuu baran silaasitu keessummaa godhin haasofsiisuu qaba. Haa ta'utti nama miidiyaaf haaraadha jedhee waan si jajjabeessuudhaaf haasa'e kana booda situ na haasofsiisa miidiyaa irratti an kiyyara si haasofsiisa akkasitti qofa qabaadhu. Egaan hordoftoota keenya waan isin jettu dhageettanii adda baana an fixadheeraa Reedii Adam TV isin dhiftuu nuuratti subscribe gochuun kuni mataa isin dhukkubsee jira waan ta'eef ofiifuu akka gootan hin beeka itti fufee waan jettee jira. Akkasii galatoomaa ulfaadhaa Oromootiyyaa. Rabbi fayyaa isinaa kennu bakka jirtanitti kan biyya alaa jirus kan biyya keessa jirus nagaa rabbi isinirraa jiratu baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa isinin jedha. Fayyaan utaa Oromoon oli malee gadi miti.